السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرت أقاف يا جرت بريد الحمد لله بقى جراتني إسا لجة جلد وجن سينيفاني ما جدي وادا شيئا انتره أما شير قد لايك قد سبسكرايب قد والدي بنا أكست لنجا في جلدتو أفو وجن قلته جان جلد سن فقينا جرا ilma erga leenjatti deemiti waan ga'e keenya walakkaatti gargarnu qodanuu fuudhaadha jeen akkasitti jaldo hin eegne akkanatti gurbaan akkuma na bulcha si'e asii ilma sun dhattee qalanii leenci yeroo afoon argina daame leenci fuudhee miila fa'aa eegee fa'aa gurra fa'aa garaacha adda addaa fuudhee ilmoo jaldootti kennee qabi abbaa kee biraan dhaqii jedheen abbaan yeroo dhaqee baay'ee aaree maraatee achi bokkisee as utaalee achi utaalee ilmoo yaa abbaa kiyya silaa ija isaa agarte akkanatti bokkiftee maraattee olii gadi nu utaaltuu haguma ija isaa agartu maleedha jeen agartee mirqaana akkuma amma amaarrii fa'aan mirqaana farshootiin zarraaf jettu kana waan akkasiiti jechuudha akkasitti jalda kunillee of jabeessee utaalee achi utaalee as bokkisee achi bokkisee amma muka koree muka farseeti yaalma kiyyaa mana nama sodaachisaa jennaan leencicha mana nama sodaachisaa jennaan wallaahi silaa iji isaadha nama sodaachisaa ani hin beeku dhaqi ilaalii jeeni akkasitti qeeressi bookkisaa harqaati dhaqee jaldo maalees dhiifama jaldo akkasitti bookkisaati harqaati dhaqe leenca bira akkasitti leenca afoosa nyaatu jira hoggama arge jaldo jennaan shum jee kanatti akka yatiima fakkaate taa'e maal godhu dhufte jennaanu maal gochuu dhufte jennaan si galatoonfachuu dhufee jeen galatati akkanatti waan gaggaarii naa ergiteef dubbiin aksitaatee joogaa dubbiin yeroo fuulatti walitti dhiyaatan aksitaatee akkuma maaraa fi warra walloo kana achi booda qoradhe sinii ajaa'iba akkasitti qisichi oduma jaldachi taa'ee shumshum jedhee taa'u yatiima fakkaatee leenca bira qalameetu boohaa dhufee jaan akkasitti boohaa dhufte leenci laaleetti gaa warra malikal gaabaa jedhama miti mootii bosonaati dhufee jennaan maal taatee boochaa jedheni gaafatti leenci maal taatee boochu jennaan naman kophee hodhuuf hin dhabee ani malii kanaan hodhituu jedhee ani mootiidha barra kopheen ribuu jaldeessaatiin maleen hodhamuu saniifi jetteen akkasitti jaldeessi asuma jiraa miti jee kukkutee ribuu baasee kenneef qalameen tun immoo shira shirti shiin leenca ajjeesuu barbaaddeeti asii kaatee deemtee ribuu saniin dhiqa jettee dhattee boolla xaatee garagalte bishaanitti haatee jechuu ammas bu'aa garagaltee leencaan yaa leenca leencumti akka keetii tokko gidduman qabee ribuun irraa fudhatee ka'ee wajjin dhannaa jetteeni qabdee dhattee yeroo leenci dhaqee akkanatti gad ilaalu suma fakkaataa jettee leencichi yeroo bishaan keessatti gad ilaalu suuraa ofii arge achumaan itti utaalee bishaanitti utaalee badee jedhan du'ee badee jechuu
akkasitti qalameen galtee na jaabaate afoonicha bakka buute nyaattee jechuu akka qalameetti gamna ta'uu qabnaa akkas fayyaa ta'aa jiraadha.